waan baay'ee keessan dabarfadhe. Garuu immoo haalli biyya keenyaas ta'e haalli addunyaa ulfaataadha. Achiin ijaabiin uffadheen jedheen guyyaan kun isaaniif almost dukkana. Ani galmi koo achirra bahee argisiisuu malee isaa wajjin yoo wallalee na deebisa. So baay'een gadde. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kan siin booda amma immoo sagantaa keessummaa irra gahee jira. Keessummaan keenya kan guyyaa har'aa immoo bifa adda ta'een dhiyeenya kana yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa digirii garaagaraatiin eebbifamuudhaan akkasumas sooshaal miidiyaalee garaagaraatti akkuma argitan uffata Falastiin yookaan immoo alaabaa Falastiin kan ta'een uffataniitiin saniin kan sagantaa yabbaatti argamanii obbolteen Jiituu jedhamti. Jiituu dursuudhaan baga gammadde. Mee maqaa kan kee guutuu fi iddoo dhaloota kan keetii barnoota kan kee eessatti akka eegaltee fi sadarkaa ammarra jirtuun gara itti darbuun duratti maqaa kan kee guutuu nuuf himi. Galatoomii maqaan koo Jiituu Hawwiin jedhama. Kaniin dhaladhe asuma Finfinneetti. Elementary yookiin immoo guddinni koo immoo Jimmatti guddadhe. Achiin high school fi university asuma Finfinneen jira. Ammoo eebbifameera. Jimma maaliif deemte? Jechuun koo asitti dhalattee elementary Jimmaatti barattee deebitee immoo dhuftee as yuunivarsiitii kan barattee akkamitti Jimmaa deemuu dandeesse? Sababii garaagaraatu jira akka maatiitti. Garuu immoo erga nuuf baree wanti understand godhee tokkoffaan mana barumsaa afaan Oromoo dur asiin turre achi ture. So barumsa koo afaan keenyas akka afaan Oromoof hiiknu gara Jimmaa deemnee lammaffaan immoo quraanni asiin jiru jechuun koo akka Jimmaan jiru asiin jiru. Yeroo jaruma sarareetuun jedhees rakkoon qabu. Quraana qaruudhaaf afaan Oromoodhaan barachuudhaaf gara Jimmaa deemne kutaa 8 qaqqabne quraana keenyas akattamne as deebine astis immoo waggaa deebinu sababa adda addaatu jira akka maatiitti ammoo barumsa keenya barumsa bareedaallee akka argannu asumatti high school preparatory xumurree achiin immoo Finfinneetti ramadamee jechuudha. Maashaallah yaa sirriidha. Keessattuu immoo afaan jalqabaa kan kee afaan Oromoo eegatee afaan kana barataa guddachuu qabda yaani jedhus ni jira. Lammaffaa immoo qaraatii kan keellee akka seeraan eeddeetiin umrii kan kee wajjin jechuudha. Amma yeroo baay'ee qaraatii yeroo daa'imummaatti yookaan immoo yeroo ijoollummaatti yoo hin qaraane erga guddatan booda namaan qabatamu. Maatiin kan kee disaayidii wanti godhan waan hedduu gaariidha jedheetiin yaadaan. Kanaafuu isaanillee galata guddaa sirraa qaban. Mee gara yeroo amma kanatti yaadachaa nuti atiin shamarree barumsaan keessattuu immoo digirii 2 wal faana waggaa tokko keessatti nama eebbifamuudhaaf tattaaffii gooteetiin siimil kaayee keessa lammaffaa immoo wal faana barachuu qofallee miti. Qabxiin ati ittiin barattee eebbifamtillee qabxii boonsaadha. Keessattuu immoo hawaasni musliimaa dubartoota mana barumsaa olaanoo kan yookaan immoo yuunivarsiitii erguudhaan wal qabateetiin barumsa irratti akka jabaatan godhuudhaan wal qabateellee hanqina garaagaraatu jira. Ati immoo akkamitti kan hunda cabsiteetiin as geette? Gaaffiin kun gaaffii cimaa ta'uu danda'a. Ani akka kiyyaatti kutaa 12ffaa yookiin immoo 11ffaa preparatoriitti naachuraaliin jooyin godhe achiin booda qabxii bareeda ture. Alhamdulillah Finfinnee Addis Ababa University join godhe. So hoggaan join godhu ani yaanni kiyya yookiin immoo fedhiin kiyya kan ture barumsa naachuraaliitu hin taane sooshaali ture. Which is loo ta'uu danda'a yookiin immoo joornaalizimii waan kana keessaa lamaan tokko barbaadeen ture. Faamiliin garuu akkuma faamiliitti garuma mana keenya keessatti waan beeknudha. Barataan yoo xiqqoo cimaa ta'e naachuraalii malee sooshaali baay'een jaallatanii. So barumsa sooshaaliin barattu waan jedhamu ka'ee jechuudha mana keessaa. Sooshaaliin gara hooggansaa kana dabaanatti fakkaatee jira. Hooggansa ammoo bakka namni xinnoo high school yookiin immoo prep irratti bareeda ture dhufee injiinara yookiin immoo dooktara ta'uu qaba mindset sanatu jira miti faamilii keenya hunduma keessaa. Normally na gargaaran rabbiin baay'een galateeffadha. Achiin isaanirree baay'een galateeffadha injiinaringii barachuu kootiin. So waan akkasiin akaasanii yookiin dooktarii yookiin immoo injiinarii ta'uu qabdaa waan jedhu. So an dhaabbadhee of ilaaluun qaban ture lamaan kana keessa dandeettiin koo yookiin immoo kanaan booda paashiniin koo akkam hammam nageessuu danda'a. Ammoo jiruu kanaan booda ergan baradhee xumuree isaanan jiraadha waan ta'eef akkamiin faana diil godha waan jedhu baay'ee itti yaaduun qaban ture. So wanti inni decide godhee amma namni paashinii malee dooktara ta'uu hin danda'u. Waan barumsa dandeesseef akkasitti sin amanuu nama biraallee hin gorsu. Maaliif namoonni fedhii ofii isaaniitii ala. Ammoo akkanatti xinnoo namoonni dhiibbaatti uumame barumsa isaanii dooktarii meedikaal iskuulii yookiin immoo meediskuulii jooyin gochuun qaban jedheen amanaan. Maaliif booddee diil kan godhanii
namsi nama wajjin waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu injiinaringii filadhee jechuudha akka kootistis injiinaringii hoggaan filadhu akkuma siin jedhee soshaalii xiqqoo waan hin jaalladhuuf gara soshaalii kan xiqqoo construction management filadhee jechuudha. Which is ledataan join godhe barumsa kiyya keessatti waa baay'ee dabarseera. Erga join godhe akkuma siin jedhee yaada kiyyatti yaada faamilii kiyyaatu caala ture. So barumsaan hin jaallanne yookiin immoo hin onneeffannee fuulleeffadhee hin ilaalleen join godhe waan baay'ee keessan dabarfadhe achiin waggaa tokko xumure. Waggaa tokko xumure dhaabbadhee yaaduu jalqabe. Yeroon ati join goota I think kaarikulamiin barumsaa kan durii natti fakkaate. Moo pre-engineering ture. So university kan join godhe akka Itoophiyaatti bara 2013 dha. Which is waggaa 5 har'aa jechuudha. Achiin na join goonu pre-engineering ture. Achiin safara salaamiidha gara lidataatti seenee jechuudha construction technology management filadhe. Achitti waggaa tokko pre-engineering baradhe. Hoggaan laalu baay'ee natti ulfaate. Natti ulfaachuu qofatu hin taane akkuma sila siiniin jedhee maturity waggaa waggaadhaan nutti dabalaa deemaa miti. So maturity sana faana akkamittiin kanaan booda engineer ta'ee jiraachuu danda'a. Ammoo fedhii na keessa jiru akkamittiin loo sana barachuu danda'a yookiin joornaalizimii akkamittiin barachuu danda'a akkamittiin jara dhiisee jiraachuu danda'a. Ani yaadni kiyya kan ture human rights irratti hojjechuun barbaada. Achiin booda immoo dhageettii namoota dhageettii hin qabneef dhageettii ta'u. Akka namaatti immoo akka barattuu waa baay'ee keessa dabarfatanii yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii Finfinnee jirutti immoo kaayyoo mataa kiyyaan qaban ture. So sana immoo kan hin baafadhu kan natti fakkaate sooshaaliidha akkuma siin jedhu yookiin looyerii ta'uun qaba yookiin joornaalizimii join godheen achi keessatti waan barbaadu gahee kiyya bahataa deema jedhee yaadee ture. Akkuma siin jedhe immoo naashuraalii join godhee injiinaringiin xinnoo natti ulfaataa dhufe. Natti ulfaachuu iyyuu hin taane ani natti ulfaate wanti natti ulfaate haayiskuulii wanni hin beeku hin jiru. So challenge natti baay'ate maaliifanii waan hin barbaanne faana cinqamaa waan jedhu yaaduu jalqabe. Achiin dhaabbadhee naan laalu ani option hin qabu. Cimu barachuu waan hin barbaade nan dabala malee waan hin keessa galee nama dhaabuu miti waan jedhu ofitti himee jechuudha. So akkamittiin barumsa barbaadu sana baracha ammoo barumsa na fayyadu kana barachuu danda'a waan jedhu yaade achiin faamilii kiyyallee waliin mari'annee mana barumsaa kiyyallee waliin mari'achuu deeme. Ani barumsa kana wajjin sirriitti diil gochuu danda'an jiru. Wannan ani waggaa kana hunda high school fi preparatory yookiin immoo elementary keessatti hin beekne natti ulfaachaa dhufaa jira. Which is maybe passionate dhabu barbaaduu dhabu yookiin immoo natti dhagahameera. So wannan barbaadu sana keessaa dhabees ta'uu danda'a. Kan akka inni fufuu kan biraa jalqabuu qaba waan jedhuun barumsaan barbaadu san waan ani hamma siin jedhee waan human rights irratti diil godhu waan diplomaasii irratti patriotic ta'ee boroo gaaf tokko biyya kiyyaaf jiraachuu danda'u irratti na hojjechiisuu danda'u sarchi godhee argadhe. Global Studies and International Relations jedhama. Sana keessatti waa'ee koorsii sanaa cheekochuun jalqabe. Departamentii kan kee kan lammaffaa irratti jechuudha. Yes. Ituman kootamii koo barataa jiru akkuma siin jedhe waggaa tokko xumuree digrii koo lammaffaa kana cheekochuun jalqabe. Maa inni JSIR International Relations maal irratti diil godha. Waan hin barbaadu sana keessaa nan argadhamu nan argadhu. Hoggaan cheek godhu JSIR loosa biyya keessaa qofatu normal law tun taane international law qaba. Which is normal law wanti jedhamu hin jiru I know. Garuu qobaa isaatii miti. Seera qofatu hin taane international law qaba. Walkaltootis keessaa qaba. Poolisiin akkamitti akka hojjetamu. Diplomaasiin akkamitti diila akka godhamu. Joornaalizimii iyyuu of keessaa qaba. So wannan barbaadu keessatti argadhee jechuudha. So barumsa sana jalqabuun qaban ture. Faamilii wajjin akkuma siin jedhee mari'adhee join godhe. Baay'ee namatti ulfaata ture. Waggoottan afran darban anaaf baay'ee ulfaataa turan. Kan waggoottan injiinaringii itti barate jechuudha. Yes, waliin baradhe ka. Sana barataa injiinaringii barataa IR barataa ture. Maaliif akkuma siin jedhe paashiniin barbaadu barachuu jiraachuun qaba. Ammoo kan na barbaachisu illee barachuun qaban ture. Kan na barbaachisu akkuma siin jedhe kan faamiliin accept godhee kan irratti na deeggaree kan irratti recommend na godhee ammoo anis akka kiyyaatti injiinaringiin baay'ee ulfaataa waan ta'eef akka namni ilaalutu hin ta'in sana diffiit gochuu qaba. Barachuun qaba. Yoon baradhee dhiisee illee wayyaa. Barachuun nama miidhu namaaf dabala malee. So wannan join godhe immoo hin dhaabu option hin qabu cimee barachuun qaba kan jedhurraan barachaa ture.
akkuma isin jedhe first year sana fixee asitti immoo jalqabe which is waliin deeme sun engineering waggaa 5 nutti fudhate kun immoo waggaa 4 fudhate sana keessatti imala baay'ee rakkisaa nama dadhabsiisu waan baay'ee keessatti dabarfanneerra nutti ulfaata barumsi natti ulfaata ture qormaanni walirra natti dhufa ammoo barsiisaan understand godhu jira kan hin goone jira school of engineering እንግዲህ akkuma beektanudha baay'ee ulfaataadha school of engineering sumaayyuu finfinneetti hiriyoonni koo wal beekna hundi keenyayyuu imala baay'ee namatti ulfaataa keessa dabarfanne alhamdulillah rabbi moo nama gargaara akkuma isiniin jedhe yoo namni fuulleeffate kaayyoo kooti jedhe option hin qabu I have to do it jedhe keessa buu danda'a alhamdulillah ani immoo kanaaf I think waan rabbi kana sirreessuu keessa nu dabarsuu danda'uuf ani fakkeenya ta'uu nan danda'a akkuma isin jedhe waan baay'ee keessa dabarfanne achiin school of engineering exit illee fudhanne alhamdulillah qabxii bareeda ture rabbi nu gargaare isa eebbifamne eebba keenya engineering Finfinnee Addis Ababa University kana torban lamaan isaatti immoo IR keenya qabee jechuudha so IR xumurree imalli kiyya akkan ture galatoomi wanti carraa kana si kenneef maalidha dubartoonni keenya yeroo hedduu keessattuu immoo dhiibbaan maatiidhaan yoo irra jiraata jechuudha barumsa isaan filataniiti miti kan baratan maatiin kan kee barumsa akka baratu barbaadu jira dubartoonni keenyin dubartoota qofaa miti obboleewwan keenya kan irra hedduun isaaniitiyyuu dipaartimentii maatiin filatuuf irratti kan join ni baratan lammaffaa immoo injineeringii gaafa filattee seentu dipaartimentoota jiran keessaa filatteetiin carraadhaan kan si gahu dipaartimentii osoo hin barbaadin seentu faatu jira garuu immoo dirqama dipaartimentii join gootee baratu san dirqama jaalachuun dirqama yoon jaalanne yoommoo dipaartimentii safeen hin qabaanne akkuma ati wanna jettee kana dipaartimentii biraa saayidii irratti barachuuf yaaluun waan baay'ee murteessaadha kun fakkeenya gaarii namaaf taate jedheetiin yaada mee imala kan kee kan barumsaa tokko jennee asiin kaane injineering irra kaasnee IR illee itti fufnee already eebbifamte mee waa'ee guyyaa eebbaa san kan yuunivarsiitii Finfinnee haa tursiisnuti gaafa IR dhaan eebbifamtu mudannoo tokko ture hijaabni kan kee hijaabna tuffattee jirtu mallattoo obboleewwan keenyin gazaa keessatti miidhaara jiran akkuma silaa duratti jechuu yaaddee barumsa ati barachuu barbaaddu barattee booda keessattuu uummata sagalee dhabaniif sagalee ta'uudha kaayyoon kan kee garuu immoo guyyaa eebba kan keetii immoo uummata akkanatti miidhamaa jiru kanaaf sagalee ta'uudhaaf jecha uffata akkasitti uffattee deemuudhaaf murteeffatte. Garuu immoo haalli biyya keenyaas ta'e haalli addunyaa ulfaataadha. Uffata akkanaa kan uffataniitiin public stage irratti argamuun kun hedduu ulfaataadha. Akkamitti kana decide godhee miti? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Akkuma sila siin jedhee fuulleeffadhee kan itti galee kaayyoon kootis ituun injiinarii ta'ee asirratti xumuree ofii kootii qabu yookiin immoo join godhee qabu IR kan hin galeef namoota akkanaatiif humanityidha. Achiin amma qaqqabne immoo gaafa eebba keenyaa geenye samoona eebba keenyaa ammoo akka ammas akkuma beektanii beela namtolcheedhaan obbolaawwan keenya kan dhumaa jiran achiin gara keenyaa ammoo naa deebinu isaaniin innaa madaaleffamee wal biratti ilaalamu nuti baay'ee bareeda keessa jirra. Still mani barumsaa keenya sin eeyyamu waan adii ta'e yookiin gurraacha waan waxxii ta'e uffadhaa kottaa nuun jedhe achiin hamma ani yaaduun qaban ture akkamittiin stage sanarratti namoota hamma hin danda'e gochuu danda'a isa jedhu yaaduu jalqabee ammoo kan biraa akkuma nama barumsaa kanaa bahuu ani school of engineering gadhaannaa baatu yookiin biizinasiidhaannaa baatu wantoota akkanaa expect gochuu dhiisuu dandeessa. Ammoo hin goone isaan naan Finfinneedhaa eebbifamu torban lamaan dura eebbifame still garuu akkas hin goone maaliif maybe waliin deemuu dhiisuu danda'a. Ammoo yaadni an jedhe yookiin immoo wanti an barbaadellee iddoon barbaade gahuu dhiisuu danda'a. School of engineering gaadhaan bahaa ammoo eebbi keenyas yoo beektan waliin eebbifamna achumatti akkas goonee minam dhaabna. Kun garuu cheeknaa goonu mani barumsaa keenya mani barumsaa new generation jedhama. Barattoota baay'ee filatamaa xiqqoodha kan barsiisu achiin maal jedhani stage irra baatanii digrii keessan fudhattuu jedhan. Which is digrii achirratti baanii fudhanna taanaan achi fuulduree immoo namoota internationally biyya kana keessa jirantu affeeramu. Ambaasaadaroota adda addaatu dhufu. Kanaafuu miidiyaan isaaniillee hin dhufa.
isaanillee jarri dhufanii dippiloomaasii dhugaan akkamitti akka ta'e akkamittiin isaanitti argisiisuu danda'a isa jedhu yaadee ture. Achiin hiriyoota koo wajjin dubbadhee hiriyaa kiyya tokkotu naa ergee amaamaa sanallee waan asirratti uffadhee turellee baay'een kanumaan isa galateeffachuu barbaada. Asitti argachuu hin dandeenye tokkoonsaa ispeeshaalii sana asirratti godhadhee ture. Achiin naa ergamee sana fudhadhee galuudhaaf gaawonii kiyya keessa dhuske. Mooraa seenuudhaaf jechuudha. Mooraa seenuudhaaf gaawonii kiyya keessa dhuske. Amaamaa garuu ijaabii godhachuu hin qaban ture. An dura irratti kan yaade akkanatti uffachuuf ture garuu akkanarraa baasan nan beeka. Yoon hijaaba godhe garuu maybe itti ulfaataa naam jedhee manni uffadhee ijaabii isaa deeme. Akkuma siin jedhee yaadni koo the least I can do yoon achirratti solidarity keenya tokkummaa keenya quuqama keenya argisiisuu dandeenya. Ammoo akka anaatti waan boru hojjedhuuf har'a maaliif hin jalqabne. Akka barattuu dippiloomaasiitti akka IRT an akka biyyaattuu waan akkanaa hojjechuudhaaf himti kan baradhee waggaa sana hunda dabarfadhe. Amma immoo currently namoonni voice barbaadan jiru. Namoonni solidarity barbaadan jiru. Namoonni haasa'anii isaan dhaggeeffatamne jiru. Ammoo namoonni ijoollee xixiqqoo ta'anii beela namtolcheedhaan du'aa jiran safar godhaa jirantu jiru. So isaaniif akkamittiin sagalee ta'uu dandeenya? Tokkummaa keenya argisiisuu dandeenya? Namoonni achi dhufanillee akkamitti quuqama yoon qabaanne iyyuu akka qabaachuu danda'an. Ammoo guyyaan kun isaaniif almost dukkana. Maaliifii beela akka akkuma siin jedhee waraana baay'ee hamaa keessa jiru. Nuuf garuu graduationiidha guyyaa happiidha. So isaanii wajjiniini tokkummaa keenya qabnu ammam isaan bira akka dhaabbanne guyyaa gammachuu kootiin isaanitti argisiisuu barbaade. Akkuma siin jedhe uffadhee deeme. Garuu sharpii koo arganii akkuma siin jedhe manni barumsaa keenya mana barumsaa IRT. Everyone especially barsiisonni koo hin beeku waan hin uffadhuuf. Ammoo sharpichallee hin beeku. So departmentii keessa namni hojjetu barsiisaan koo tokko dhufe maaliif kan uffattee dhufte fa'aa jedhee achiin hijaabiin uffadheen jedheen. Ani galmi koo achirra bahee argisiisuu malee isaa wajjin yoo wallalee na deebisa. Ammoo dippiloomaasiidha barumsi koo amma waan barbaadu argadhutti isaaf pozitiivii ta'e waan jiru ittime hin ta'u uffata hamaas uffattee. So baay'een gadde. Achiin akkam akkana jetta jennaan ani namoota Filistiinitti du'aa jiranuu baay'een quuqama qaba. Garuu immoo kanas hin deeggaru hin baastaa. Maaliif uffadhaa faamilii biraa deemtee gaafattee hijaabii qayyarta malee kanaan galtee nama fuulduratti mul'attu jedhe. Achiin ana caalaa understand godhe jechuudhaani. Uffanni kun uffata musliimaati. Hamaas jettee guruppiitti kennituu miti tokkoffaan. Lammaffaan immoo namoonni keenya namni achirratti starve godhaa jiru namni beela'aa jiru sanatu hin taane akkamitti garee kana yaadattee ergaatii Filistiiniidhaaf intin hin taane negatiivii hin taane akkamitti akkas yaaddanna. Kun mana barumsaati. Nuti namoota dhaabbilee adda addaarraa as taffeerree jirra. So everyone understand godha. Kun sirrii miti hin galtu jedhee jechuudha gara graduationii iddoo graduationiitti hin galtu jedhee. Maal jennaan faamilii irraa dhaqeetee hijaabii kee jijjiiradhu kottu jedhe. Hijaabii jara dhiiraa obbolaan kootu dhufe malee obboleettiin koon dhufne ammoo mana cufanii dhufanii akka naan ergamne fa'aan jedheeni baay'ee nafattanii ijoollee walakkaa akkana dhaabbanne ani baay'ee natti hin dhagahamne. Jechuun ani hammas kan hin fuulleeffataa ture akkamittiin kana dabarfadhee galuu danda'a. Erga mana isatti dhagahamee namni argu hundinuu understand yoo godhe immoo bakka sana kaayyoon koo gooliin koo sana garuu yoon ammaa asirratti aaree yookiin immoo intini jedhee isti namoota akkanaa miti yaada akkanaatu addunyaa kana raasaa jira. Kanaafuu kan immoo dabarfatanii deemuu dhiisuutu immoo addunyaa kana raafamaa jirtu kana dhaabsisuu dadhabaa jira. So amma hin dandeenye cal jedheenii ilaaleenii nan galan jedheen ijoolleen maal taateetu fa'aa jedhan ijoolleen tokko tokko sirriitti understand godhan sharpichi maal akka ta'e kaan immoo isaanii hin galle ani immoo baay'ee dubbachuus hin barbaanne tole jedheen cal jedheenii duubarra laalee saatii lama tokkoof wayiifaa duubatti hafee jechuudhaan. Achiin ijoolleen galanii hoggaa jarri barsiisota galanii fuulduree ta'an angalee jechuudha. Hoggaan galuu nama keessa akkuma uffadheetti nama keessaa dhufee na baase nan baasne jedheen egaara. Garuu wanti godhaa ture maa inni zikriin godhaa ture. Isaan waan inni hin goone waan isarraa eegamu waan addunyaarraa eegamu tokko barattuun tokko gootee akkanatti dhaabsisuu yaaluun isaayyuu baay'ee sirrii miti. Ammam duuba akka jirru argisiisa.
So yoon bahee immoo anillee uummanni ani isaanii falmaa jirullee akka bahanitti yaadaan. Ani bahee dhiisee akka baratu tokkotti noormaaliidha miti. Garuu sana uffachuu kootiif bahuun isaanii wajjiniin dudubbeettaafuu yookiin immoo achi keessaa baafamu jarri undermine godhamuudha. Sababaa kootiin jechuudha. So rabbi makii kan kadhataa ture. Achiin maqaan keenya waamame wallahi yoggaa maqaan keenya waamame especially maqaan koo waamamu dhugaan itti hin fakkaanne maaliif achi dhaqee akkanaan stage irra hin baane na hima jedheen sodaadhee ture achiin wanti rabbi godhe achuma waame so sisteroonni koo faamiliin koo hundinuu turanii isaan viidiyoo kaasaa turanii achi anillee achi bahee sirrii hijaabii koo achi dhaabbadhee hidhee manaamin namni sirriitti argee jechuudha hoggaan baheellee baqa baay'een gammadee ammana yoon isaanii godhee kanaan booda immoo baay'een godhaa fi isaaniif jedheetu hin taane ofiif jedheen godhaa. Ammoo gadi baanee namoonni musliima ta'an dhufan jechuudha. Na arganii baay'ee gaddanii tokkoffaa boof kaan. This is very diplomacy faanaan jenaniiti. Yes. Kun bakka representing proudly amma as qaqqabnee achiin booda akkas boonee isin understand gochuun keessan immoo anaa waan guddaadha faan jedheen. Faamiliin adda addaa namni shaarpii sana understand godhe baay'ee gaddee baay'ee dhufee gaddasaa ibsatee gammachuusaa ibsatee na biratti ani waajiba kun godhe waan ad godhuun qabu still amma an akkasitti uffachuu kootti wanti isaaniif ad gochuu dhiisuu ad gochuu danda'u hin jiru ta'uu danda'a. Garuu akka ummataatti akka mana barumsaatti akka barattuu tokkotti akka yaada kiyya jarri yaada kiyya keessa jiran argisiisuudha gaayyoon koo. Baay'ee bareedaadha. Mee gaafii tokko si gaafadhuuti kanaan wal qabsiisee barsiisaan kan yookaan immoo department heediin kan keessun kan yeroo san uffata sana uffattee akka hin seenne si gochaa jiru suni innis jedheera understanding godha keezii achi jiru ni beeka ni quuqamas hamma ta'e garaan attoos ni danda'a garuu immoo actioniin inni godhu tokko illee hin jiru. Even action ati gootu iyyuu si dhorkuu irratti kan yaalaa ture kun waan addunyaan keessa jirtudha kan agarsiisu. Dhimma gazaa kanaan wal qabateetiin addunyaan hin beekne hin jiru. Addunyaan guutuun bitaa hanga mirgaa guutuun namni hin beekne hin jiru. Garuu immoo barsiisaan kan kee kun wanta addunyaan kun godhattu kan godhinni. Waan addaatii miti. Garuu immoo atiin hin qabsooftee hojiin kan kee jalqabaa IR irratti barattee hojii kan kee jalqabaatti ta'a jedhee yaada kana. Mee immoo kana hundayyuu barsiisaa kan keellee si dhorkee atillee sa'aatii tokkoof walakkaa ol leet gooteetiin gara darashaa seentee achi booda immoo garuu maqaan kan kee yeroo siyaamameetiin gara isteejitti siyaaman uffannaa uffatteettu kun almost waraana jechuun ni danda'ama. Maaliifi sammuu kan kee keessallee wanti kaa'amee jira barsiisaan kan keellee si dhorkaa tureera waan ta'eef si keessallee yaaddoon ni jira. Garuu immoo yaamamte isteejii gubbatti gara isteejii sana bahuuf taata. Kan uffattee jirtu immoo uffata kana amaamaa ati uffatteettu kun amaamaa uummata kana ibsuudha. Yeroo gara isteejii baatu uffata kan uffattee gara isteejii yeroo baateetiin sartifikeetii kan kee yeroo qaama dhimmi ilaalu harkaa fuutu miirri ati keessa turte yeroo san maal fakkaatan ibsuu dandeetta laata? Akkuma isin jedhee yaada dura irratti kaaste san uummanni tokko akka miidhamu amanee achiin booda addarsaan godhee garuu isaaniif falan fidnee isaaniif qaqqabuudhaaf yookiin birmachuudhaaf isteeppii tokko hin deemne. Baay'ee nama gadi sijjemmer akkuma namummaatti kun dhimma namummaati. Humanitiidha malee musliimaa miti. Dubbii amantii miti anaaf. Hammamoo sirriitti akka addunyaattu wanta nu keessa galee haqqii bahedha. Isallee indoom galateeffachuu barbaadu isteejii irratti waamamu gooti. Maaliif isa dhoobuu dhiisuunsaa xinnooyyuu na amaneera jedhee yaada. Akka barattuu isaattis immoo deebisee immoo dhiyoos wal arginee turre achiin aan barattooti akkanatti akka onnachiiseen barsiiseedha. Deebisee immoo naan yaadu akka akkana taatanuufan sin barsiise. Ammoo karaa jiruunis hin deemtan hundi keessatti waan keessanuu akka kaa'aa deemtanuufaniin akkasitti carraaqaa ture waan jedhu kaase. Kanumaan na barsiisaas ture waan ta'eef galateeffachuu barbaada. Akkuma isin jedhe barachuunis struggle gochuunis achiin sana keessa dabarfatanii waan dandeessu gochuunis dhimma kan koo yookiin immoo gahee kan kooti malee kan saatii miti. Isarraa baradhee ammanni akkas jedhe immoo ani ta'ee argamuu achirratti immoo positively waan gochuu qabu gochuu isa dabarfadhee deemuu si galee amma achi biratti isa kaa'ee jechuudhaan. Waan danda'u waan irraa eegamu gochuudha wanni guddaan waan ta'eef miira achirraa akkuma isin jedhee
hin eegnaan na waamuu jedhee hoggaa deemnus immoo namoonni baay'ee jiru. Namoonni amantaa keenyallee musliima ta'anillee jiru. Namoonni hin taanillee jiru. Namoonni biyya alaatii dhufan jiru. Namoonni adii ta'anii UN faarraa hojjetan ambaasaadaroonni garaagaraa turanii. Mani barumsaa keenya immoo akka carraa ta'e musliimni baay'ee hin jiru. So hijaabiin hin mul'ata sirriitti mul'ataa ture. Akkuma siin jedhee miira addaa natti dhagahame akkuma hojii koo sila jettee hojii koo tokko jedhee jalqabee ofitti amanee rabbiin illee galateeffadhe. Hoggaan bu'ullee akkuma siin jedhee namoonni adda addaa dhufanii ijoolleen mana barumsaa kiyyallee baratan musliima ta'anii achirratti na ilaalan jiru. Akkanatti waliin dhaabbanneen sirriitti understand kan hin goone. Achiin dhufanii bakka hunduma keenya bakka buutee mafaa kanaan jedhaa turan jiru. Bakka ani kanaaf tun taane just waan nurraa eegamuu godhe. Kun bakka zamiin mamiidha. Wanna nuti hojjechuu dandeenyu si xiqqoodha. Hojii keenya jalqabnee proudly represent godhee kana caalaayyuu jarri ta'aa jiranii. Ammoo guyyaa gammachuu keenyatti gadda isaanii yaadnee oollee waan jedhu miira akkasii keessa turre. Gaaffii kana kaasuu keetiif baay'ee galatoomi. Hedduu ulfaadhu keessattuu qabxii obboleewwan keenya gazzaa jiranii wal qabsiistee kaastee hedduu baay'ee bareedaadha. Akka biyyaatti illee nu boonsite maaliifi addunyaa irrattiyyuu namoota muraasaadha kan mallattoolee akkanaa kanneen qabatanii public stage irratti kan bahan yookaan immoo paarlaamaalee garaagaraa irratti kan mormii dhiyeessan namoota muraasa. Ati immoo carraa argatte kanatti fayyadamuudhaan obboleewwan keenyiin Falastiin jiran bira dhaabbachuu kan keetiif hedduu nu boonsite sitti boonneerra garuu immoo gara fuulduraallee uummattoota kanaan wal qabateetiin waan hedduu akka hojjettus ammas abdii qabna. Gaaffii kiyya kan xumuraa si gaafadhaa fi akkasumas immoo dhaamsatti dabarsituu jiraate keessattuu immoo waa'ee gazzaa kanaan wal qabsiisneetiin obboleewwan keenyiin Falastiin beela nan tolcheetiin hedduu dararamaa jiranii ni agarra. Even torbaan darbee kana keessa hamma ta'e tokkoon biyyoota garaagaraa irraa biyya tokko lamarraa gargaarsi garaagaraa seenee jira. Kunis gahaadhaa miti. Garuu immoo namoonni suuraalee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yookaan irratti ta'e even namoonni deemaniitiin deeggarsa isaaniif dhufe san fudhachuu osoo hin danda'in karaatti kan hafan namoota hedduutu jira. Viidiyoo tokko argee ture sooshaal miidiyaa irratti abbaan waan rabbiin isaaf godhe waawwii baadhatee mana galee inni nu hedduu dadhabee jira. Maaliif beela yeroo dheeraatiif tureera. Kana qabateetiin gaafa manatti galu just ni kufee manatti jechuudha. Maalidha kuni already dadhabanii jiranii nyaata kanayyuu hojjetanii nyaachuuf humna iyyuu hin qaban iyyuu irra hedduun isaanii jechuudha. Isaan immoo achitti qabsoo akkanaarra jiranii nuti immoo asitti bashannanneetiin laaqana keenya ni nyaannaa, ciree keenyas ni nyaannaa, akka barbaannetti oollaa, bakka barbaannee boombiin dhukaafamu hin jiru, harkaan rokkeettiin darbatamu hin jiru, hirriba nagahaa rafnaa. Kanarrattu immoo uummata keenya gazzaa kana baay'ee dagannee jechuudha. Baay'ee dagannee jirra. The minimum waan godhamuu danda'amu atis waan ati goote kunis ni jira. Mee hawaasni keenya maal godhuu qaba? Keessattuu immoo hawaasni biyya keenya. Akka IR'tti yookiin akka barattuu tokkootti akka nama tokkootti namoota dhageettii hin qabne yoo dhagahan yoo dubbatan illee hin dhagahamne namoota wanti duniyaa kanarra jiru waanuma beeknuti waanuma barraa'ee ta'a. Ammoo fatanaan duniyaa kanaallee waanuma beekamu xinnoo kan namatti ulfaatu nam tolcheenyaa ta'u. Beelli waan jiru garuu amma wanti gazzaatti ta'aa jiru seencharii amma nuti keessa jiru kana keessatti beela nam tolchee irratti waraanni baramee achiin booda immoo akka isaanii qotanne akka isaanii hojjetanne akka isaan surviving goone ammoo namni biraallee akka isaan hin deeggarre irratti cufamee akkasitti namoota addunyaa kana keessa walumaan jiraataa jiru jechuudha. Seencharii kana keessatti paaworii akkana argatanii namoota sana akkanatti isaan dararanii ammoo beelaan fixaa jiran addunyaan taa'ee ilaalaa jira. Maalittiin amanaanii namoota blame gochuutti hamma dandeenyu gochuudha. Akkuma jettee nama biyya keenya irraa isa akka nama tokkootti kan hin eegu tokkoffaa akka Muhammad godhaa jiru akkuma dandeenyuun sagalee isaanii ta'uudha. Akka isaaniin irraanfanne obbolummaa keenya namummaa keenya nama yaadachiisu isaanillee wal bira jiraachuu keenya sirriitti argisiisuudha. Hamma sooshaal miidiyaa irratti illee argaa jiramti geemii adda addaadhaan ijoolleen biyya keenyaa sirriitti soliidariitii qabnu namummaa qabnu hamma gargaaruu dandeenyu gargaaramaa jiran. Garumoo amma gahaa miti. Akka namaatti wanna kana dhaabsisuuf isaan bira dhaabbachuuf hamma dandeenyu gochuuf dudubbeeti jechuun qaba. Akka biyya keenyaattis immoo
akka biyyaatti ituu gargaaramanii normally namni nama kan yookiin biyyallee yoo gargaaree normally poolitikaadhaan michuwaalii ta'amti garuu immoo spirituwaalii yookiin immoo amantii keenyaan immoo waan rabbiirraa argatamu. So addunyaan hamma isaaniitti fuula akkanatti garagalchitee nurratti illee garagalchuu dandeessi. Kanaafuu hamma dhageettii qabnutti hamma dandeettii qabnutti immoo namoota akkanatti waan namtolcheedhaan miidhamaa jiran kana faana dhaabbachuu qabna. Anis akka barattuutti akka nama normaalii tokkotti social media irratti wantoota adda addaa share godhaan jiraadhe hamma yoona. Especially waggoottan darban waggaa 2-3 kana keessa baay'ee cinqamni isaanii beelli isaanii waraanni biyya sana baay'ee ulfaataa dhufaa jira. Kana keessatti share godhaama turre akkuma isin jedhee wanti inni fuulleeffadhee wanti inni decide godheetti seenee hamma hin danda'ellee voice isaaniif ta'ee sagalee social media irratti walitti walirkaa fuudhuu irraa darbee hamma ni gochuu danda'e jedhee step kan biraatti deeme malee hamma dandeenye sagalee ta'aa jirra. Ammoo akka addunyaattis immoo biyyoota musliimaa baay'ee taazabaa jirra. Rabbi immoo nasriin isaa baay'ee dhihoodha. Hedduu galatoomii qabxiilee nu kaafteef gaaffii keenya xumuree jirra. Daawwattoota keenya ammas asumaan dhaamsi keenya kan isin dabarsinu obboleewwan keenya gazaadhaan wal qabateetiin beelli amma isaan keessatti miidhamaa jiran beela namtolcheedha. Garuu immoo uummanni kun waggoota yookaan jaarraalee hedduudhaaf erga biyyi ardiin Israa'eel jedhamtuun achitti hundeeffamte irraa eegaleetiin uummanni gazaa kun cunqursaa hedduu keessa jira. Kanaan wal qabatee immoo meeshaaleen waraana garaagaraa meeshaalee ammayyaa akka ta'e hundinuu biyyoonni Yurooppaa garaagaraa biyyoonni Ameerikaa biyyoonni addunyaan kun guutuun gaafa oomishtu iddoon yaadiitti geggeessan uummata kanarratti. Garuu immoo akkanas ta'eetiin uummanni kun biyya kabajamtuu iddoo kabajamtuu sana iddoo rabbiin eebbisan eeguudhaaf jecha aarsaa guddaa kafalaa jiranii ni du'aa jiranii maatiin gazaa keessa namni maatiin irraa hin duune tasuma hin yaadamu. Kanaan wal qabatee immoo uummata kanas karaa kanaan mo'achuu dadhabaniitiin amma immoo beela namtolcheedhaan akka achi keessatti hin facaasanne akka achi keessatti hin qotanne achi keessatti immoo akka hin oomishanne dabalatee immoo iddoolee garaagaraa irraa deeggarsi garaagaraa immoo akka gara isaanii dhufneef jecha daandii hunda cufaniitiin uummata gazaadhaa beelaan yeroo torbaanota hedduudhaaf dararaa guddaa dhageessanii jiranii uummanni gazaa immoo yeroo amma kana almost hedduun isaanii dadhabanii beelaan socho'uu hin danda'an even deemaniitiin deeggarsa alarraa dhufe kanallee argachuullee yeroo itti dadhabantu argaa jirra. Garuu immoo kanaan wal qabateetiin uummanni addunyaa guutuun isaa gurra isaa cuqqaalatee ajandaa biraa godhatee akkasumas immoo biyya keenyas irra hedduu namoota muraasa malee kan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti sochii garaagaraa taasisanii ala namoonni irra hedduun gurri isaanii gara biraati. Kanaaf immoo uummanni gazaa kun gaafa rabbitti garagaleetiin rabbitti harka kennatee yaa Allah hamma booda qabsoo karaa kan kee irratti goonuu kana dadhabnee jirra diinii kan kee karaa barbaadnu ati tumsi gaafa jedhan badiin guddaan gaafsan gara keenya dhufa. Kanaaf miinimaam waan godhuu dandeenyu hundayyuu akka goon asumaan dhaamsa keessanii dabarsina. Obboleettiin Jiituu istuudiyoo keenyatti dhufteetiin sagantaalee miidhagaa kana nu wajjin taasisuu keetiif hedduu galatoomsine jenna. Gaaffii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Jalqaba irratti dhaabbata tokkos akka qabdu ni beekna. Waa'ee dhaabbata kan keetii kanas hamma dandeenye hawaasa keenyaaf akka irraa fayyadamaniif lammaffaa immoo dhuma irratti dhaamsi ati dhaamtu jiraati. Keessattuu immoo barattootaaf barattoota keessaa immoo dubartootaaf dhaamsi dhaamtu jiraati carraa kana siif haa kennu. Tole wanti waa'ee dhaabbata kiyyaa wiirtuu jedhama wiirtuu aadaa jedhama. Biizinasiidha. Biizinasii yeroo koronaa kireet godheedha. So biizinasii uffata aadaadha. Namoota garaagaraa biyya keenya keessatti influenshaal ta'aniif uffata garaagaraa hojjennee beekna. Akkuma isin jedhu dhaabbanni keenya kun gara waggaa 5tti deemaa jira. Diizaayinii adda addaatiin namoota adda addaatiif dhiyeessa. Wiirtuu aadaa jedhama. Wiirtuu aadaan uffata aadaa keenya diizaayinii fi filannoo maamiltoota keenya adda addaatiin hojjetee gara namoota barbaadaniif dhiyeessa. Adreesiin keenya 4 kiiloo fi lidataadha. Namoonni ananna beekan parshaalii wiirtuu aadaa hin beeku. Yeroo koronaa sana kireet goone so wanna barumsaatti hoggaa deebinu barumsi akka sooshaal miidiyaa irratti yookiin immoo namoonni tokko jedhanii የተማረ የተደረሰ jedhan sanaa miti anaaf indoom namni baay'ee tamaaruu qaba jedhee naamana. Maaliif ikoonomiif barumsi walitti waan dhufuu miti jedhee naamanaan. Barumsaan ikoonomii fiduu dandeenya garuu yoo walitti tokkoonsaa barumsa ikoonomiif baranna taane xinnoo nurkaa deemuu danda'a yookiin immoo akka namoota isaan የተማረ የተደረሰ jedhan sana qaqqabuu dandeenya. Kireetiif ta'anii waan baratan irratti yookiin immoo waan biraa biizinasii hojjechuu maallaqa argachuu hin danda'ama. Barumsa garuu barachuun mataa ofii bal'ifachuudhaaf yaada ofii
akkaataa itti yaadan sirreeffachuudhaaf maatii ofii ittiin guddifachuudhaaf biyya ittiin guddisachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jedheen amana. Kanumaan wal qabsiiseen ijoollee quxisuu kootii yookiin immoo ijoollee sagantaa kana dargaggoota ilaalan wanti jechuu barbaade meejariin adda addaa akkuma sila jettee faamiliidhaan nu kennamuu danda'u yookiin kana baradhuu jechuu danda'ama. Tokko namni fuulleeffatee maal barachuu akka qabu beekuu qaba. Which is waan danda'u beekuu qaba. Achiin booda immoo faamilii wajjin waliin mari'atee wal amansiisuu qaba. Yookiin immoo waan faamiliin beeku immoo nuti hin beeknu ta'a. Yoo san accept godhe immoo waan barbaadu sana barachuunsaa isa miidhuu isa gargaaraa isa boonsaa jedheen jireenya isaa kan jiraatu wanna baratti sana keessatti ittiin illee hin hojjetin malee kan gammadaa ta'ee jiraachuu danda'u waan ijoollummaa isaatiin yookiin waan keessa isaa jiru sana dhagahee waggaa paashinii sanaan baratu hojjetu jedheen amana. So barumsa lamaas waliin deemsisuun yookiin irratti entrepreneur ta'uunis waan baay'ee ulfaataa miti. Xinnoo cimanii achiin booda rabbillee nama gargaara. So nuti alhamdulillah digrii lammanuu amma fudhannee jirra. Isa kamiin akka hojjennu rabbitu beeka. Garuu entrepreneurship keenyas ittiin fufa. Kanaafuu wanti jaraan jechuu barbaadu barumsaa fi ikoonomii walitti baay'ee tuun fidamnee yookiin immoo barumsa barbaannutu barannee yoo itti daballeellee barannee barumsa akkuma barumsaatti akkuma mataa guddifachuu faamilii guddifachuutti addunyaa kana gargaaruudhaaf rabbillee wanna iddoo guddaa miti kan barumsaaf kenname kan ilmiidhaaf kenname akka shari'aa keenyatti akka amantii keenyaatiifis barumsi iddoo guddaa qaba. Kanaafuu meejarii lama sadi barachuun yookiin lama barachuun entrepreneur ta'uun hamma danda'aniin immoo dandeettii ofii fayyadamuun baay'ee bareedaadha jedheen dhaamsa kennuu barbaada. Kanatti aansee akkuma isin jedhee giraajuweet godheera ammanas qaqqabutti faamiliin baay'ee na gargaareera. Faamilii baay'ee gargaaraa understand godhu baay'ee na jaallatu waan hin qabuufanii kan achiif godhee rabbitti aansee isaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Haadha koo baay'ee galateeffachuu barbaada. Maatii haadha kootii baay'een isin jaalladha. Isin galateeffachuu barbaada. Abbaa kiyyallee faamilii keenya hundumaayyuu isin galateeffachuu barbaada. Achiin booda barsiistonni koo jirtan ispeeshaalii barsiistota mana barumsaa Mawaddaa isintu na ijaaree normally isin keessaan bahee baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Mr. Abdallaa baay'een isin galateeffadha. Mana barumsaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessattis barsiistonni koo adda addaa inspire na godhaniiru, sirriitti na barsiisaniiru, waan akkan as taa'u na godhaniiru. New generationis akkasuma baay'ee hunduma isaanii barsiisota laayif kiyya keessa jiran hundumaayyuu baay'ee galateeffachuu kireeditii isaaniif kennuu barbaada. Isinillee baay'ee galatooma ulfaadha. Galatoomi jitu istuudiyoo keenyatti dhufteetiin sagantaa kanaa miidhagaa kana wajjin taasisuu keetiif hedduu galatoomi. Atiin dubartoonni uummanni musliimaa qaban dubartoonni uummanni oromoo qaban kan hedduu ittiin boonu keessaa ishee takkaadha. Hedduu galatoomi isin jenna. Galatooma ulfaadha isinis. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kan keessummaadha obboleettii keenya jitu wajjin taasisnee kana fakkaatu ture amma sagantaa keenya kan siin bu'etti hufaa turtii gaarii isin jenna.